asirratti dhuftanii hirmaachuu keessaniif hedduu gammadee jira. Asirratti dhuftanii jechuuf peejiin YouTube'n kan keessan bakki dheexamana obboleetti keessaniiti. Anis hedduu isin jaalladha isin kabaja. Jaalalaaf kabajaan keenya immoo kan tabbaceetu duraa tabbaceete kan amma caalaa gadi fagaataa deemtu rabbiin ufaa taasisu. Naaziriin abnaa ulfaadhaa isin jedha. Xumurratti gaafii xumuraa jaalalaa fi kabajaa kamtu irra ulfaataa jedha. Jaalalaa fi kabajaa kamtu irra ulfaataa ka jedhu jaalalli guddaadha, kabajaan leen guddaadha. Garuu kamtu irra ulfaata? kabajaa. Ani beeku wallahi ka jaalala tanama ammoo nama waan ta'eef namni qormaata kufu garuu nama dadhabaa namaati. Namni jabaan ammoo irra tarkaanfatee bakka yaadee fi galma deemu gahaa. Wanti nu mudates jira. Kana ammoo tokko lama jennee himuun barbaachisu ilmaan Oromoo guutuutu beekaa dabarfannees jirra. Kanumaa jedha gaafii kana waan dabarfanna. Gaafii jaaffaa Nasrii erga hawwichoo waliin wal waan tokko wanta naazir irraa baradhe tokko uummannis beekuu qabdan namni sirraa barattan jedhee abdii qabu nama tokkoof kabajaa gochuu keessaa in kabajama namni namaaf kabajaa godhee ufii isaati kabajama. Fakkeenya naaziriin fudhachuu dandeessanii jechuudha. Nama jaallattan tokko wanti fedhe uumamee rakkoon fedhe jiraatee wanti fedhe jiraatee yoo kabajjitan kabaja yoo gootanii fi wallahi haqiiqatti namni sun ni kabajama. Rabbiif nama biraallee oh my god jecha ittiin ibsu hin qabu. Dhiira addunyaatiif dhiiruma dhiira ta'eef naazir aannulee fakkeenya dhiira Oromoo hundi keessanuu nama akkana anoo nagaafatte Nasrii erga hawwichoo wal okay Nasrii hawwiidhaan akkamitti wal bartan ka jedhuuf hawwiin jalqaba FB gubbaatti arge Zara Entertainment irraan live seente achi jalatti arge comment way kenneef commentiin an kenneef sunis haasofni keetii fi fuulli keellee akkasumatti bareedu wal fakkaatu commentii jedhu kenneeni achirraan argitee commentii kiyya san jalaan dhuftee adii nagaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمع هركب فولي المان أرومو هردتو تامنتي كريستانا واقفة جرجرتو أرجو يا هرام هند كيسن الكاهي سمتنا ناسي مدا كيسوما جتشوف زارا انترتينمنت كيسانيتي كيسوما سنجد أماني أبليسك يكالي فبوليتي يكالي هاوي سني جوار محمدي بنظر عنو ليتو وجين ترى نما كان جلد ونما أين ولتي سانكا بجون har'a guyyaa cidha irratti qabee gaafii isaan gaafachuun koo immoo dafaarii waan ta'eef YouTube'n kan obboleetti isaaniiti isaanis kiyyaa anis ke isaaniiti waan ta'eef waan isin gaafachuu qabdan ani immoo isin dursee isin gaafadhee jira qabaa gaafii yoo qabaatte amma dhukkeerra haasaa YouTube keenya hawwii Nasir ka jedhuuf Nasir hawwii moo hawwii Nasir ka jedhu irra deebisanii asiinuu fidee isin deebisiisa waan gaafachuu barbaadan gaafadha. Kan biraa immoo والله جمدي جمچون تي دانغن قبل الحمد لله يا رب جمچون تي تربيك انا سأله ما ولا رجمچون يتفوفي تكتيسن بقى I don't know كم تكجمدي يا رب يقول دجالني صفاته الحمد لله أكا يعني جالا أكا مولتي جالا وانت هندي جالي مولتي أسماني جولين دبي رانا داوتن نموني قياسا أشرا أرقمتن همزان باي قليتو ما ألفادا جلا بريدا أبلوتا كوتيفنا قوتن سني في الدوغا مدجرا وانتا كمو ستمي داوتو تهيتي سنتمو هاوين قيا جلا شي قيا جلا في ديمتي في جلا راكافتي حتى قيا جيني ساني قبايا ورسان سنكلي ركوردنا قد أترت والله حقيقتي أصوانا تأيسا قالي ركورد قجومتي أنا إنيونو ياد بسبب بنيسا أنا في بيكا وانتا قافنا ندلقا بيزي نقولو وان نمني نتدولون هون دليت قد هاويني بيتي متي تدرت إنا ما يادتشو والله مبايا قمد بك أهيدو دينك سيفت دينا ما جاللاف كبجانا ما جدو جرات وانتو هندت لبا مكجر بك أتي سيزارو چوكو سيادي نجر بيزي تي بك أسا قلينا إرغا ترتي
hedduu kan dura caalaa akkasi jaalladhu kun uummanni haadha gawaa bushaa koo kan dura caalaa nama jidduu jaalaaf kabajaa yoo walii qabaatan wantu namatti akka hin ulfaanne jaalalli maal akka ta'e Naaziriif awweerratti bare Naaziraanaaf obboleessa abbaa waa hunda ka guyyaa jaalala keenya aarsaa guddaa qaba deemo waan isin ajaa'ibu wayi abahi hedduu guyyaa gaddaaf gammachuulee waa hunda waliin dabarsinee as geenye bara kana keessa namni akkasii hin jira jedhee hin yaadu namoonni kun namoonni nutti dhidhiyaatan akka hin aarre kan isaa immoo adda ta'ee waan mul'atuu fi kan isatti qixxaa'uu fi 88-99 irra jirus namoonni jirtan asumaan maqaa keessa waan hin dandeenyeef dhokadhaanaa jiraadha. So guys hedduu isaan jaalladha. Cidha isaanii irratti har'a fidee asitti isaan affeeruun maal jedhee irra deebi'ee dubbin. Naazir namoota dhiiraa asiin nu daawwattaniif Naazir aannolee fakkeenya dhiira Oromoo osoo dhiira addunyaa dhiiruma dhiira ta'e surree ol kaawwate isiniif Naazir fakkeenya guddaa ta'a. Irraa maal akka ta'e dhiira jechuun dhiira dubartii kabajitu dhiira wallahi Naazir sababa abbaa manaa hawwii ta'ee fi sababa sanyii ta'ee fi sababa ana wali dhiyaateef osoo hin taane osoo Naazir nama ambaa ta'e ani hindu'a ufajjeessa hinaafaan na ajjeessa baga foon kiyya taate simboonee jira baga sanyii kiyya taate baga obboleessa waa hunda naaf taate sitti boonee jira siin gammadee jira hawwishaa koo baga haadha manaa Naazir aannolee taate baga kanama biraa hin ta'in hedduu isin jaalladha naaf jiraadha baga kiyya taatan indee isin lamaa wal fuutani obboleetti keessan amma bakka ishee qofa gurguruutti hafe guyyaa saddeq yaami wasintu dhufa so maalumaafu baay'ee gammadee jira gammachuun kiyya daangaa hin qabdu akkamitti ibsadha achiin jiru jiraadhee sila cidhaaf bakka wacaa adda addaa dhaquun jaalladhu haa ta'u keessan sila haati cidhaa ana taate turte homaa gochuu hin dandeenyu carraadhaa guyyaa waliin nu fidu jira maalumaafu waan isaan gaafadhe dhageeffattanii haasawaa isinitti dheeressee jira dhiifamu gammachuun akkam biqqaan akkam akka gammadeeru maalumaan himadha akkamitti wanti itti himan dhabe so maalumaafu waa hundaafu mee Naazirii fi hawwishaan maal akka dhan waa hunda gaafiidhaan dhukkaarraa kaasee jira waliin dhageeffannu salaama isin gaafatanii waan an gaafadhe hundaaf deebii isin laatanii isin dhageeffadhaa anis ni dhageeffadha isinuma waliin mee waan isaan jedhan afaan isaanii irraa dhageessanii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam hordoftoota Zara Entertainment YouTube nageenya keenya badhaa jirtu nuti keenya galata rabbi irraan sana keessumaa Zara Entertainment YouTube taanee dhiyaannee jirra Zaraan gaaffii nu gaafattee jirti gaaffii Zaraa anaaf Nasrii wal biratti argamnee waliif deebisuudhaan qophoofnee dhufnee jirra warreen maatii Zaraa hitaanii siinaa subscribe like share comment gochuudhaan maatii ishee ta'a isin injina nuti immoo gaaffii kana Zaraa nu gaafattee jirti nuti immoo deebisuu qophoofnee jirra gaaffii kana dhageeffatanii kaatanii isin tarii akka dhuunfaatti namni gaaffii gochuu barbaadan commentii godhaati nuti immoo YouTube keenya hawwii Nasrii kan jedhurraa isiniif deebisna jechaadha warreen xiqqoosi yaada qabaatan achumatti yaada commentii godhaa. Hayyee galatoomaa damma gara gaafiitti dabarraa gaafii tokkoffaa. Gaafiin tokkoffaan qophii cidha keessaniif qophaa'e kana irratti ustaazota keessaa nama galateeffatan tokko qofa maqaa yaamaa lama yaamuun hin danda'amu. Namni galateeffatan yoo jiraate asumaan maqaa isaa hawaasa beeksisaa jedha. Ustaazota keessaa namni galateeffannu eenyuuni? namoota hedduu ni jaallanna ustaazota hedduu beekna hedduu ni kabajna ni jaallanna jarreen keessaa yaa'u caalaa tokkotti qabna waan taaneef itti fayyadamna ustaaz Naasir Hamza hedduu galateeffannee jira hedduu jaalannee jira kabajna. Kanaaf gaafiin tokkoffaa ustaaz Naasir Hamzaati jechaadha. Lamaffaa cinni keessan akkam ture? Wallahi hedduu baree cinni keenya baay'ee miti tola kan inni olitti argamee jira alhamdulillah rabbil alamin baay'ee miti tola cinni keenya haala gaariin dabarsinee jirra. Galanni rafaan rabbiif mala rabbii geetti immoo ilmaan Oromootiif galata guddaa qabna. Cinni keenya hanga nuti yaadne olitti baay'ee gaarii ture ilmaan Oromoo jiranii rabbii gaditti baay'ee nu bareechanii nuuf tottolchanii jedhanii kanaaf cinni keenya baay'ee bifa ho'aa fi bifa addaatiin dabarsinee alhamdulillah rabbil alamin. Gaafii sadaffaa Nasrii hawwiidhaan akkamitti wal jaalattan akkamitti wal bartan gaafii jaalalaa hoo eenyutu jalqaba dhiyeessee jedhu. Akkamitti wal barre? Qees godhatti deebina. Ati yaadadhu ati.
Sigaafattee misi. Ana gaafatte Nasri okay. Ana na gaafatte Nasri erga hawwichoo wal okay. Nasri hawwiidhaan akkamitti wal bartan ka jedhuuf hawwiyaan jalqaba FB gubbaatti argee Zara Entertainment irraan live seentee achi jalatti argee koomentii wayii kenneef. Koomentiin an kenneef sunis haasofni keetii fi fuulli keellee akkasumatti bareedu wal fakkaatu koomentii jedhu kenneeni. Achirraan argitee koomentii kiyya san jalaan dhuftee aadii na gaafattee aadii si demoo yeroo dheeraadhaaf na bira ture an hin deebisnee fi booda garuu atitti xumurmee naa gargaara. Achi booddee guyyaa wayii laayivii turtee keetiini. Sanaan booddee keetii ati mana deebistuu aadii si gaafa na fakkaata. Osoo dubbataa jirtu hawwisni Jawaar Mohaammed si deebisaadii naan jette. Sanaan booddee karaa messengerii dhufne. Akkasirraan haasa'uu jalqabnee achi jalqabarratti waan sabboonummaa soo jammarree akkasitti wal barre. Achirraa kaaneetiin bakka kana geennee jechaadha bakka walumaa galatti gabaabsine. Shigaafee afraffaa hawwichoo namoonni hawwiin Nasrii hedduu jaalatti jedhu ati hoo maalirraa jaalatta jecha tokko qofaan ibsi. Hundaa olii yaani nama sobuu danda'u rabbiin sobuu hin danda'ani. So kanaaf iyyuu gabaatti wanti jechuu barbaadu namni kamiyyuu wal jaalata. Namni kamiyyuu siif hin dhoowwa waliin jedha. Garuu sana keessaa jechi Nasrii ittiin ibsu yoo dhugaa jiraate Nasrii maalummaa sana hin beeka. Namni wal jate wal beekuu danda'a. Angoo Nasrii hin beeka. Eenyu akka ta'e maalummaa isaa bareechee hin beekan. Kanaaf iyyuu Nasrii jechuun irra isaa fuula isaa bareesaa osoo hin taane Nasriin hedduu bareedaa ta'uu danda'u. Namoonni hedduun hawwiin yaani Nasriin tarii waan hedduu bareeduuf ta'uu danda'a amma akkas. Garuu osoo itti dhiyaatte Nasrii fuula isaa irra caalaa yaani malki isaa irra caalaa keessaa qulqulluu adii yookiin waraqaa adiidha jechuudha keessi isaa. Kabajaa dubartiif qabu keessaa gorsa namaa godhu keessaa baay'ee anaaf Nasrii osoo waliin bariin duratti akka oromummaatti illee hedduu na gorsa ture hedduu na jabeessa ture osoo waliin bariin duratti jechaadha yaani osoo waa'ee mabraga isaa hin galeen akka oromummaa akka sabboonummaatti na gorsaa ture sanumarraan kaanee maalummaa isaa baraa dhufee keessuma seenii gadi keenyaan baree jechaadha amma kanaaf Nasrii hedduu jaaladha hedduu kabajaan. Galatoomii gaafii shanaffaa erga wal jaalattanii jaalala keessan gidduutti wanti isin mudatee jira jedha. Ana deebisu? Jaalala keenya jidduutti wanta baay'eetu mudatee jira. Garuu walumaa gala waan sana yoo isin ibsu ilmi namaa ta'e namni hin fatanamne hin jiru. Namni fatanamu ammoo nama waan ta'eef namni qormaata kufu garuu nama dadhabaa namaati. Namni jabaan ammoo irra tarkaanfatee bakka yaadee fi galma deemu gahaa wanti nu mudates jira. Kana ammoo tokko lama jennee himuun barbaachisu ilmaan Oromoo guutuutu beekaa dabarfannees jirraa kanumaa jedha gaafii kana kanumaan dabarfanna. Gaafii jaaffaa Nasrii erga hawwichoo waliin wal bartee jireenya kee keessatti maaltu sitti dhaga'ama ummataaf ibsi jecha tokko qofaan hawwiin siif maalidha? Hawwiin anaaf jecha tokkoon hawwiin anaafi ija kooti beekaa. Ija jechaan waan guddaadha ijji ittiin arganii tan ittiin bahanii galanii ijji tun faayidaa hedduu qabdi waan hunda qaamni kan keessa socho'uudhaaf ijaan ilaaluu qabda. Kanaaf jechi tokko waan ittiin hawwii isiniif ibsu hawwiin anaaf ija kan koo lameen jecha jedhuun ibsu barbaada. Jireenya kan keessatti maaltu sitti dhagahama jechuun gammachuutu natti dhagahama. Waa'ee isii yoo yaadu baay'ee natti tola. Hawwii jechuun nama anaaf dabarsitee ofuuf kenniteedha. Nama ana wajjin ammaa booda umrii ishee guutuu jiraatuuf murteessiteedha. Kanaaf gammachuu guddaa qaba. Hayaata gaarii jiraataa jira. Jireenya tasgabbaa jireenya halaalaa isii wajjin eegalee jira. Karaa sunnaa rasuulaatiin akka amantiin kiyya na ajaju akka oromummaan kiyya na ajajutti ishee wajjin jireenya bareedaa waan jiraataa jiruuf yeroo ammaa kanatti gammachuu guddaatu natti dhagahama. Gaafii torbaffaa namoonni hedduun wal fakkaattu isiniin jedhu kana irratti isin maal jettanii? Asirratti ani wal fakkaana? Ani deebisa baay'ee yeroo hedduu komantii yoo garte kas ijoollee baay'een garuu sunuma rakkina wal fakkeenya fuula irra caalaa wal fakkeenya hedduu qabna wal fakkeenya oromummaa sabboonummaa akkasumas immoo yaada kee jedhu yeroo an sirran bareedu nara bareedaa in bareedaa baay'ee wal fakkaatan yoo jedhan xiqqoo Nasriitti caalaa garuu wal fakkaatan osoo jedhan adaban godina nama si caalaa jedhe shitti fufa. Kanaaf iyyuu ergaan keenya yeroo itti deebinu jalqaba irratti
والفكينة فولا رجالة يعني نوتي بيكون دندي يسون نورا بيكا قرون دا والمور فكينة هدو كامنا نوتي أورومو دا دي منا كان اللي والفكانا عمل يجول دا يرو وادو بنو اللي وقارو بتشود في يرو باي يعني كينيا والفكاتا وسو من بكا غراغات يجرو يرو هدو يرو يادا ويدو بن اللي والفكاتا يادي كينيا يعني ولتلي أفني يرو واسونو لك كسمة يجود يرو هدو أكملين جتشو بربان يجود يرو وياسونو والفكينة باي كامنا سونسونو يو والفكاتا يجود كيالتي يعني من لكن ما بيفلل على ديجني اللي هو الكيس إنه جراتي صورة مودا أنا صورة مودا ديجني كده نستوكو يوم الفكان اللي ما وانا ما جاي ما إنك أبوجي شورا يارو دوغا دبتو دا في وانتو أنا اللي من أنت دعما هواسة بيتشازون تا سيريس أيه والله جتيجا أكلا يوم لالا وبليجن اللي فكاننا وانت ما يوم تو نفكر يا والله كومنتي يروح يدو كسر سيجالي أنا كومنتي يروح بسبايا يا أنا اللي نرجع والفكات تنجرني والفكان أنا يجرو كسمنا تدعما Oromo antani fakad iga kenya to wal kaysa jira kan wayo Oromo anti chala injiro ante akes ashi gafi sadetafa hawucho dura wahi siyasa safufi amanti oso hintugne siyasa dubbata amma ho maaf chaliste yede yani kuli barida da gaf bayna gawat jirtna gafi kana oso na maskafayn utunamati oso na maskafayn de bisu barbada nismani yeroo baay'ee waa isaan dubbadan ture nan beeka yeroo namoonni hedduun na beektanii garuu callisee jira callisuun kiyya garuu waa lama sababa qaba takka dhugaa dubbachuudhaaf uummata Oromoo hedduu jaalladha hedduu kabaja kana jechuun garuu akka dhuunfaa kootti nan jiraadha annama tokko ta'e nan jira akka dhuunfaa kootti garuu yeroo baay'ee dhimmi Oromoo waan hin xinnummaa kootti keessatti sabboonuma waan hin beekuuf nagubama dhugaa Oromoo waan hin beekuuf seera dubbisee waan hin beekuuf jechuudha Kero atau mulai yeru amma kali siasa rati kose, yani kotin nanggargara wani kabu jechu. Garu live itu via so isungi ya, tak kesawa wanting kabu, yani dugar bacu ya, yani balina nasu himbar baru garu. Lama fa anda mesra gitu. Quran as kara ajirti wan teef yeru amma kanatti baay'ee live yakasute dubbatu ndande tu Quran itu murte garu yeru mboda bakka dufu qabdu fakkaata dufu qabdutti kan duftu ta'a isinin jedha. Gafi kudanafa ilma yokin intala argachu barbadu je ilma barbanna jalqabarrat ilma barbanna intalas garuni jaalanna gafi koda tokkofa gafi saglafa bira dabarre ceda kana keessatti waan isin mudate yokin gammachuu ta'e gaddas tokko nuuf himaa jedha gammachuudha malee gadda takkallee nagarree ilmaan Oromoo ceda kana keessatti harki keenya wal nuun gahin dhiifama guddaa isin jenna gadda takkalleen qabnu gammachuu guddaa qabna ulfaadha isin jedha xumurratti gaafii xumura jaalalaa fi kabajaa kamtu irra ulfaataa jedha jaalalaa fi kabajaa kamtu irra ulfaataa ka jedhu jaalalli guddaadha kabajaalleen guddaadha garuu kamtu irra ulfaata kabajaa ani beeku wallahi ka jaalala kabajaa jaalalli guddaadha kabajaalleen guddaadha kana hatummaan gaafii nu gaafate zaara maan adeebistu walumaa galatti sagantaan zaaraa wajjin qabannee dhufne kana fakkaataa yeroo biraa qophii biraatiin kan walitti deebinu ta'a hanga ammaatiif turtiin wajjin godhu keessaniif galatoomaa zaarichoonis nu affeertee keessummaa kan kee gootee mucurraa lafa ga'uu nu dhoorgitee rarraastee asirra waan nu fiddeef galatoomii si jaalannaa si kabajinaa zaaraa ta'een nuuf jiraadhu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Asirratti dhuftanii hirmaachuu keessaniif hedduu gammadee jira. Asirratti dhuftanii jechuun fi peejiin yuutuubiin kan keessan bakki dheexamana obboleetti keessaniiti. Anis hedduu isin jaalladha isin kabaja. Jaalalaaf kabajaan keenya immoo kan tabbaceetu duraa tabbaceete kan amma caalaa gadi fagaataa deemtu rabbiin ufaa taasisu. Naaziriin laala waan tokko waan naaziriin na gaafattan gaayis. Gaafii ani gaggaafadhe deebii sallaatan akkuma isin dhageeffattanitti wanti garaa nama nyaatus jira akkamitti hawwii wal barattanii irra bu'aa bahii jiru keessattis wantoota inni hime maal jedhee hawwii Zara Entertainment irratti ka live center arge innis Zara Entertainment live seenaa ture achiin baradhe ijoollee hedduu hawwii Zara Entertainment irra baranii naan jedhe so akkamitti obboleetti galatoomii ka hawwii naaf idde maaliif naan jechuu dhabe mi kana na gaafadha kana qofna gaafadha waan biraa naan gaafatina taanani waan biraa immoo nu hudhee gaafadha waan rakkoon qabu
obboleetti koo peejii keenya irratti nuu fidde maalumaafuu baga obboleetti nuu dabalte Omar akkoo hin qabu baga obboleetti nuu dabalte obboleessa kiyya baga obboleetti biraas nutti dabalte faamilii baay'ee nu goote baga والفوتنس بقى ترى بقى وانتو ندو أمامي I'm happy والله هدو جمدي زرا جمتشون كي يا كم الحمد لله يا ربي قدا ربي كنا فون تجابات توك الدنيا هنا رنجرو جمتشون تنيا تعدن جنين وفاتاتو دفتني أسرع يعني قلتهم ما سنين جتون يوتيوب كيس دفتني ها صوتني دنتا كيسني نمني قلتهم ما بس نجري راز يتهم سنين هازلو ومتوان رجيفتني بقولتهم يا دا يوقع باتن نبرة سجافس يوقع باتن جافت دا فيديو دان دبي سني دبفنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.